Nah, egaa obboleettiin keenya immoo tokkummaa keenyaaf jaalala keenyaaf ollummaa keenyaaf anaamaanaan qabaa jechaa jirti. Mee maqaa kee nu ibsi. Maqaan kiyya haadha Ambasiin Jaamaa Fiqirta Mangashaati. Kanumaafuu hiree kan arkachuu kiyyaaf hedduu galatoomfadha. Hayyee. Rabbi isin haa kennu. Ayyaana bareedaa, ayyaana gaarii isin haa gayuun ja'a. Kanumaafuu jaalala keenya kana ka dur nu haa deebisu. Akka ilmaan wajji guddisneetti ilmaan keenya wal jaalatan sanitti ammallee fuuldura warra nu dura wal jaalatu san warra caalu isaan haa godhu. Kanumaafuu Haja Ibrahim ammallee seenaan isaa beeta kiristaanatti kidaana birati kafidi watar kanatti isaanii ture. Ammallee ayyaana irratti maqaan isaanii du'aayitti godhama daqiiqaa 5 dhaabbanneeti du'aayii goonaaf. Kanumaafuu jaalala isaasan barakaa isaasan nu haa deebisu. Ilmaan keenya warra wal jaalatu nu haa godhu. Warra walii yaaduu miti warra walii yaadu nu haa godhu. Kanumaafuu warri ammaas jirtan hundinuu urmi isin haa dheereysu. Biyya nagaya nuuf haa godhu. Muraasaaniillee ammallee urmi isa haa dheereysu. Biyya teenya ta nagayaa ta fayyaa kawaa takka gammachuu malee hamtuutti nagarre nuuf haa godhu. Kanumaan isin adaraa ja'a galatooma. Amma mogaa gara waltajjii magaalaa Qarsaatti isin deebisna. Amma sirra deebinee ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nagaan nuuf tura. تقبل الله من أجايب سيفتشون برباداني مالي في جناني كنو موسى وكاني دنيتشي كلوبيني بقولوني بونان أكاسيتهم وجهتوني ساني باين أجايب. Egaa ayyaana Iidal Fixir kan waggaa 1446 akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo kan bara 2017 gaa Harargee Bahaa Aanaa Qarsaa magaalaa Wataritti maal fakkaataa isa jedhuuf immoo as dhufne oodaan guddaan tokkos jira sana jalatti sagantaa xiqqoo qabna mitiire. Manguddoonni egaa garasitti nu eegaa jiru mee isaan hin dubbisne sana booda immoo gara mana nama dhuunfaa tokkotti kan qajeellu ta'a hordoftoota keenya irra deebi'uudhaan bakkuma jirtanitti إن مبارك سنين جنة نفانا ترى تقبل الله منا ومنكم عيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى أيانا إيدال فطر كانوا جاكم تكوف إبافري ففتمي جافاتين أكلكوا سبيا كينيا تمو كان بركم لما في كل ترباتين بقى نقاد عن التين سنجة بقى سوما هيكتن سنين جنة حرر أنا كرسا مقالة وتريت ترجمني جرا مقالة وتريت موجا كنو بقى سينك أبيسا بقى قوتني أبسان جرا بقى دام في التلاتن وانت إفي وإساني دبسوا في كنو أسيت ترجمني جرا هاي مرة hordoftoota keenya qophiin kun bareedee akka isin bira ga'uuf immoo Brighton Real Estate qophii kana sponsor sarkaa warqiitiin godheeti jira ulfaadhaa galatooma jennaan egaa akkuma nasii nama jette sila manguddoota dubbisne jenneeti turre kunoo manguddoota bira geenyetti jirra odaa bareedaa tokko jalatti kan arganne isaaniin wal barree sana booda mooyyuu waa'ee qabsaa keenya jaarraa abbaa gadaa kan nutti mantaa jechuudha. Mee maqaa keessanii maqaan kiyya Abdullah Haruunis ni jedhanii ammoo maqaan jaarraa abbaa gadaa dhaabni jaarraa abbaa gadaa na baasee mul'ata waachuuti. Sheekh Muhammad Emin Yusuf naan jedhanii wali qaba mana marii musliimaa kan aanaa Qarsaati akkasuma bulchaa mana barnoota jaarraa abbaa gadaati. Ahmad Nur Musa Ibrahim Nanjan. Ani nama jaarraa abbaa gadaati wajjin guddate. Laalaa uummata isaa kan dadhabee ijoollummaa isaa irraa qabee halkanii fi guyyaa ni nyaadhaa ni dhugaa hin beeku. Qaama hundaa belbela. Fakkeenyaaf aadaan Oromoodhaa kan banne je'eeti mana sinimaa keessatti guyyaa Iida Arafaadhaatii fi Iida Soomanaa shaggooyyee rubsuu geerara aadaa Oromoodhaan nu barsiisu ture. Gizee san keessatti. Achiin booda gaa zabanii dheeraadhaa barnoota seeneetti barnoota ni barataa barnoota irraa gama Finfinnee deemee barnoota achi baratee achirraa deebi'e. Achirraa deebi'an gaa haalli jajjabaa waa meeqaa jira rakkoon babal'oo jira san hunda ni haasanu inni amanni hin fixu. Haa taatu fi isin akkasitti yaadattu jechuudha isaan
Egaa qabsooni qabsaa jaarraa abbaa gadaa fi yeroo sana qabsaa turanii fi isiniyyuu egaa kaastaniittu yeroo sana waan isaan hojjechaa turanii dheebuu bilisummaatiif, dheebuu barnootaatiif, dheebuu afaaniitiif, dheebuu aadaa ofiitiif qabsaati kan isaan turan. Isin egaa amma rabbiin umriillee isiniif haa dabalu teessanii jijjiirama yeroo ammaas argitanii jirtan. Bilisummaa uummanni kun argitanii jirtan waan ta'eef yeroo qabsoon isaanii suni bu'aa inni buusee fi yeroo ammaa waan jiru meemee akkamitti nu kaastu? Bu'aan inni buuse ka ilmoodhaa miti irraa hanga duniyaan dachirra jirtutti waan hin banne. Kana dhibbaa fi dhibba beekuu qabdan. Amma gaa inni kute eega inni kute booda maal kutti godhamuu qaba. Nuti uummanni yeroo san keessa jiru. Ijoollee ammaan tana lafaa kaate yeroo tana qarree fi qeeroo kana isaan san barsiifnee ba'aa inni garteetiin fide bilisummaa inni fide san akka fuudhanii karaa barnootaanis haa ta'uu karaa qabeenyaatiin haa ta'uu karuma hundaanuu akkuma inni urmi isaatti fixatetti itti fixatanii akka bakkaan nu ga'an fakkeenyaaf gaafa inni du'u biyya ambaa keessa du'e ilmaan Oromoodhaa ka biyya alaa jiran ka dhalaa ka dhiiraa sossoohanii roora'aniiti achii fuudhanii biyya isaa fidanii asitti dachii abbaa isaa ta dur irraa beela irra fidanii isa nu awwaalan. Isaan immoo akkamitti yaadatumee tartiibumaan deemna? Ani duraan dursee warreen jaarraa abbaa gadaa odoon ta'in warreen jajjaboo warreen silaa har'a biyya tana gartee bulchuu danda'an meeqaatu dachii tanarraa deemee dachii jala jira isaan saniif rabbi rahmataa godhu jaamee obbo tokko. Itti aansee jaarraa abbaa gadaa qabsoorra wal barre. Anis innis barataa ture anis barataan ture barataa doktar islaamaatiin barachuu ture darasaadha. Eegaan darasaa maa keessaa galees diree dhawaa taa'eetiin hangaan taa'ee fabrikaa keessa hojjedhe achii gale. Eegaan achii galees isaanii waliin dhufe jechuudha. Eessatti waliin dhufe gobeelletti waliin dhufne waggaa gobeellee waliin dhufnu anis kan duraanuu gartee dammaqee deemu. Waggaan itti dhaqu bilisummaa barbaadaa jahaa bilisummaa barbaaddu waan akkanaa godhii dura fidii amantii akka argattu deemeetiin waan inni siin jeessan galchee hojiirra oolche. Yeroo ganamaa keessattiin si katabaa jeeti masgaba asbaafatee katabee maqaa kiyyalachuu katabee maqaa kanarraa jijjiiree isaanii kadhu. Maqaa qabsoo isin kenna. Maqaa qabsoo nakkan. Maanarraa jijjiirta jallaan gaafa biyyatti alaa dhuftee gaazexanyaa biyya tana fiddee qorattuu dhufuu ta'a laga biyya tanaa gaara biyya tanaa nama biyya tanaa waayyuu qorattuu dhufaa saniif jecha maqaan gartee arabaa kun achi nu tarkaan bachiisu mee abbootii kee lakkaawinaan jeeti hanga abbaa waaccuu akka jedhanitti waaccuun keenyuti kan mul'ataati mul'ataa kana qabadhu naan jedhe mul'ataa waaccuu kun baase jechuudha. Eenyummaa keessaa baase. Keessumaa baase jechuudha. Baay'ee gaamee gara isaaniitti immoo dabarra. Egaa isaan kan qabsaa'anii fi tokkoffaa afaan Oromoo sabni guddaan kun afaan isaatiin dubbachuu qaba. Aadaa isaa aadeffachuu qaba. Amantii isaatiin buluu qaba. Ofiin of bulchuu qaba jedhaniiti. Mee akkamitti ibsitu qabsoon isaanii sun galma ga'ee jettu mee isin? Galatooma ani sadaruu duraati soorata jaarraa abbaa gadaa lafaatima inni gaafa san laffeessaniin san sababa godhachuudhaan dammaqasaniin uummanni Oromoo naannawa kana jiru wanni nuti dhabne kan dura beekumsa jedhanii mana barnootaa ijaarrachuu eegalan. Mana barnootaa ijaarratan san irratti bara 1968tti akka 68tti mana barnootaa mari'atanii kun lafa kennee kun muka fidee kun maal fidee ijaarrachuu eegalanii eega ijaarrachuu eegalan booda rakkoon adda addaa isaan mudatte dhiibbaan gidee san jiru dhiibbaa sanirraa kan ka'e wanni Somaaleedha jechuudha. Sargoon Somaalee magaalaa Watarseenti. Saba iseen seente milishaa dhufee milishaa achi fidee wanni qubsiise mana isaan
ilmaan itti barsiifanne jedhanii jammaran san bara sadii waa takka godhuu hin dandeenye muka isaan achi wali qabatan eenyu bobeessatee fixin isaan bara 73 akka lakkoofsa 1973 akka lakkoofsa biyyattiidhaatti ammallee uummanni deebi'ee uummanni duraan dammaqe sun mana barnootaa san eegalanii mana barnootaa jaaranii kutaa 4 jaaranii barnootatti eegale. Hanga bara 77tti mana barnootaa daree 4 jaaranii barsiisota kolleejjii jechuun yuunivarsiitii afaan arabaatti leenjifame. Kan ingiliffaa fidanii ijoollee nama 2,200 barsiisuu eegale manni barnootaa kun. Bara kam jechuudha barri kun? Bara 73 irraa hanga 74 bara 3 jechuudha. Kun qabsoodhuma isaaniitiin jechuudha. Jammarinuu dammaqa isaan gaafa duraa godhan saniini uummanninuu dammaqee ka'ee jechuudha. Eegas booda akka yaadii dhufetti bara 1984 ammaas manni barnootaa deebi'eeti mana barsiisuu eegale. Barsiisuu hogguu eegalu kabajamaan eenyu yaadataan Junaydii warra gaafa san mana barnootaa sanii barateera tokko bara 1991 kutaa 8 fattansiise. Ijoolleen gaafa sirraa hanga ammaa bara 2017 kana marraa 25 fattansiisee 27 fattansiisuu deema manni barnootaa kun jechuudha. Kuni hundinuu bu'aa qabsoon jaarraa abbaa fide midhaan isaa nyaachuu jirra bara 2011 akka lakkoofsa biyyattiitti jechuudha. Manni barnootaa gaafa duraa Firdoosi jaamee jaama. Firdoosi jechuun beektanii jannata irraa karraa oliiti. Manni kun waan mana barnootaa kana kan fedhanii Firdoosi baafatan. Ammoo manni barnootaa kun kajaarraati jedhanii waan hedduu dhiibamee rakkataa sabootaniinuu diigame jecha bara 2017 jijjiiramni mootummaan jijjiiramaa gudhufte mana barnootaa jaarraa abbaa gadaa jedheeti moggaafame. Hayyee mee isaanitti immoo deebina. Egaa qabsaan keenya afaan Oromoo akka dagaaguuf aadaa akkasumas immoo ofiin bulchuu amantii ofii bilisummaadhaan akka barbaadetti namu gaggeeffachuu akka danda'uufi mitire. Inumaayyuu wanti dubbisne namni keenya akka afaan baratu namuu karaa deemu kanallee qabe afaan Oromoo cimsadhu aadaa kee cimsadhu jedhee akka inni gorsaa turedha mitire. Mee yeroo ammaa kana immoo akkamitti ibsitu ture dagaagee amma galma gahee mee akkamitti ibsitu isin? Galma gahuudhaa miti raasaa seennee daakuu jirra laala kanatti. Amma mana barnootaa ka jaarraa abbaa gadaadhaa jalarraa qabnee asiin geenya kana. Ijoolleen achi mangistiin gisee san keessatti jirtu kiflii 4 irraa hanga 5 jahanuu godhuu didde. Asii kaanee halkan dukkana karaa yaan wallaallee asin nu qabanii. Addeelee dhaynee addoonkachaa katabnee biiroo jirtu hunda facaaf. Achirraa deebinee cufaa hin cufne, cufaa hin cufne, cufaa hin cufne. Sababii kanatti zabana meeqa yaa'ii guddoo meeqa nurra godhanii nutis dinnee cal jennee tubatti fufna. Aanaan qarsaa guutuun ni dhufa, ni laala. Wanni kun nuti maqaan keenya Islaama. Ijoollee Oromoodhaa ta muka jala teessee aliif baadhatti urmii fixachuu jirtu. Haa huuhii ABCD nu barsiisaa jedhanii nu kennanii. Ardaa 25 nu kenne illa wa illa hin cufne. Kanarratti qabsoo meeqaa ta'e haa taatu ni injifanne rabbiin wajjin rabbiin guddaadha. Injifannee achi irra aannee ijoolleen hogguu kutaa 8 nu geessu. Ijoolleen kutaa 8 dhibbarraa dhibba fidde. Yogguu san mangistiin harargeen guutuun harka haafte. Hanga feetan oofadha. Jedhanii hayyama nuu kennan. Achi boodaatti fufne. Kunoo marraa meeqa kutaa 8 illee hanga amata baranaatti ijoolleen madarsaa kana keessa baratte
aanaa qarsaadhaatii miti harargee guutuu gurratti godhu jirti. Tokko akka isaan 99 kana fiddi. Namoonni yeroo sana qabsaa jaarraa abbaa gadaa ijoollummaa isaaniitii kaasanii uummata kanaaf jecha qabsaa'anii barii jala gaafa gaanu boqotanii gaafa boqotan immoo biyya ormaatti kan isaan boqotan. Gara biyya ormaatti immoo achitti awwaalamuurra jedhanii yeroo isaan amriis ta'an sanatti namoota kara biyya isaanii dhaloota isaaniitti akka dhufan godhan keessaati. Muraad Junaydii yookaan immoo Yaadataa Junaydiin nama iddoo guddaa qabanudha. Waa'ee isaanii akkamitti ibsitu jechuu barbaade. Yaadataa jechuun bakka bu'aa jaarraa abbaa gadaadhaa. Namni murataa akkanaa yoo dhibba tokko ta'e Itoophiyaadhaan miti Afrikaa bulchuu danda'a. Ani ta dura akkuma jettanii firiin